ilaallatu hundaaf iyyata tajaajiltoota garba gurraachaarraa kan nu qaqqabe keessaa tajaajiltoonni kun konfireensii erga qabsiifnee torbee lamaaf deema. Haa ta'uyyuu malee jidduutti nu bilbilanii zayitii gurgurannaa akkamiin naannaa sanatti sabni bitachuu danda'a jedhanii bilbilaa walitti dubbatan. Haa ta'uyyuu malee bilbilaa yeroo walitti dubbatanitti tajaajiltoonni garba gurraachaa bilbilaan akkas jechuudhaan deebisan. Akka naannoo keenyaatti yookaan immoo akka charchii keenyaatti zayitii gurguruun dhorkaadha akka abiyyaata kiristaanaatti jedhanii gaafa deebisaniif konfireensii guyyaa tokkotti galee xiqqaatu malee waldootiin 500 ol konfireensicha irratti argamuudhaan qophiirra akka jiran ifoomee jira. Haa ta'uyyuu malee zayitiin hin gurguramu jedhanii gaafa isaan deebisaniif hin dhufnu jechuudhaan itti dubbatan. Sababiin isaan zayitiin hin gurguramu jedhaniif hin dhufnuu jedhan mee sagalee akka itti aanutti dhaggeeffanna. Haa ta'uyyuu malee qarshii 15,000 gadi kottee koo asii hin kaasu jechuudhaan tajaajilaan kun dubbatee jira. Sagalee akka itti aanutti dhaggeeffanna. Wantoota irratti kadhattan yookaan immoo wantoota irratti qophooftan akkami maal fakkaata? Okay. Saganticha akka bareeduuf akkamitti of qopheessinu kan jedhudha miti? Baay'ee gaariidha. Gooftaan kun sinaa eebbisuu yaada kana naa kennuuf keessaniif baay'eetti nan gammada. Kanarratti deebina ni qabu. Nutti Waaqayyoof mata duree kenna osoo hin ta'iin Waaqayyootu mata duree nuu kenne miti? Haa ta'u malee yeroo hundumaas barsiisa miti, yeroo hundumaas lallaba miti. Hunda isa caala Waaqayyoo sabichaaf waan ta'u beeka waan ta'eef waan Waaqayyoo laphee keessan irraa kaa'ee nu biraan ga'uudha. Itti aansee immoo beektaa sabichi kun barumsa barbaada. Isa kana dhiisis peejii gurguddaa meeqaantiin jedheeraanoo maaliifan harka caalu si gaafadha beektaa amma zayitii kadhataa Waaqayyo bara kana keessa natti dubbatee lama miilli kee hin geenye gama kanaan hojii hojjedhanaan jennaan hin qopheessaa jira. Zayitii kadhataa kana reediyoon xiqqeesse hanga ji'a lamaatti kana irratti kadhataa ture. Innaa gama kanaanis al tokko beektaa nama hundumaa harka kee hin keessu. Nama hundumaa bira geesses immoo dhimma hafuuraatiif yeroo baay'ee namooti rakkuna adda addaa qaban fayyuu malu. Ani waggaa jaan kanannaa waldaa dhaabu biyyee waldaa fahammaaranii bilbila tabalaashee irra kaa'anii bilbila hojjeteera. Baxaxanii nama obaasanii dhukkuba hamaarra namni fayyeera. Innaan waan zayitii kana baay'een balaaleffadha ture jechuun keessumti qoonaan fudhatu ture. Waaqayyo hojii haaraatiin tilmaaminan siin hojjedhaa jedhee natti dubbataa ture. Achiin gama kanaan qopheessaa jira beektaa Waaqayyo egaa isaa karaa barbaachisummaa qabuun hojii kana irratti hojjechuudhaaf ni ta'a. Akkami waan akkasii otoo irratti hojjenne maal fakkaata siin jedhee si mariisuuf inni ijoon. Zayitii gurguruu, bishaan gurguruu, wanta qarshiitti sharafamu kamiyyuu abaata kiristaanii hin eeyyamu. Bittaa gurgurtaa kan biraa miti kitaabayyuu viiziidiyyuu waan bittaa gurgurtaa waldaa kiristaanaa keessan seenu barbaannu waan akkasii yaadeeru akkatuma taatira beektaa asitti immoo abaata kiristaanii dhaaniin geggeeffamti walditti waan ta'eef wanti tokko asirratti bade taanaan bakka tarkaanfiin kan fudhatamu waldaa irratti jechaadha. Seera akkasii jira jechaadha. Seera akkasii jira. Kanaaf zayitiidhaan kadhachuuf hin dandeenya, zayita dibnee kadhachuuf hin dandeenya, dibuu hin dandeenya. Waan garaagaraa Waaqayyo laphee keenya irra kaa'e ittiin kadhachuuf hin dandeenya. Garuu itti gurguruun dhorkamaadha. Haa ta'u. Waan akkasii yeroon akkasii akkamiin biratti jechuudha. Sagalee kana yeroo 15 gadi kottee koo hin kaasuu yeroo inni jedhu kana akkuma itti fufetti dhaggeeffannee walitti deebinaa. 15 jechuun 15,000 jechuudha. Sagalee kana walumaan haa dhaggeeffannuun affeerraa keenya.
Wayya 15 asitti asiin kawan. Akka nama tokkootti adda addaatti mee intini jedha. Maaliif naan jedhu? Arranjimentii waldaa biraa sagantaa meedaarraa qopheessuu kan akkan jira waan ta'eef ani yoo fi kooti baay'een intini ta'eera waan ta'eef ofumaan wal qobanne booddee atis natti gadditee anis achitti aaree deebi'uu koorra. Iftoomina walitti jechuu wayya. Maaliif adda addaan bareedaadha baay'ee namni walii ifoomuun namni adda waan tokko ifa walitti muun gaariidha. Innaa sababa kanaaf sitti deebi'an. Egaa akkuma kana fakkaata. Tajaajilaan garba gurraachaa tokko kallattumaan bilbilaan gara keenyatti bilbilee saba waamnee tajaajiltoota 500 ol magaalaa garba gurraachaa keessatti kan argaman hunduu charchii cufanii akka hirmaataniif affeerree jirra. Waldaan magaalaa sanatti argamu hundumtuu cufaadha. Konfireensii tajaajiltoonni kun affeerree jirru dhufuudhaaf qophiirra jiru jennee yaadne. Haa ta'uyyuu malee qarshii 15,000 yookaan zayitii gurgurannu malee jedhanii nurraa hafanii jiru. Badii keessa jirraa, qaanii keessa jirraa, salphina keessa jirraa, bara maalii keessa jirraa kan jedhan bilbilaan gara keenyatti iyyatanii jiru. Kanaaf iyyuu mee sagalee kana dhaggeeffannee walitti adeemtuun affeerraa keenya baay'ee nama gaddisiisa. Haa ta'uyyuu malee wangeela sababeeffannee birrii barbaannaa miti nuti. Wangeela sababeeffannee dhimma mataa keenya deemnaa miti nuti. Wangeelaaf aarsaa ta'uudha yoo qalamne qalamu yoo jiraanne jiraachuudha. Namni kun garuu waan nyaan hin jenne har'a ga'eene faarfataan waamellee bilbilee hidhatiin 15,000 gaditti jedhe ofiisaati 15,000 gaditti nuuf jedhe har'a ga'ee roonarraa gumaala hin jedhan yaa tokko. Saba kana dhiisisuuf waldaan numtu cufaadha. Tajaajilaa fiduuf har'a eessaan fida. Kutuusitee maal jettanii amma maal jettaa dhugu kana gaafan jedhu dhugaatitti muuf taana waan dubbadhu wallaanaa irraa dhugaatitti muuf. Taragaaga hundaafuu miski sagalee kana dhaggeeffanneetu fageenya irraan kan ka'e jedhe moo dhimmum zayitii kanaatidhaan inni kan inni dhufu jedhe. Inni kan inni kaas gaafa duraa zayitiin godhanaan jedheen. Zayitiin gurgurtanii jettan isin immoo. Inni gurgurtuu zayitiin jedheen. Wangeela zayiifannee daldalan gaggeessu nu kaa. Sirruma. Zayitiin miti kan nu fayyisu. Eeyyee lammaffaa kan nuyi banaa baane maali mootummaa akka sabatti agarsiisudha. Dhugaadha. Namni kun zayitiin sababii inni gurgurtuudha. Laal irraan ga'eetu boru har'a kan inni dhufu naan jedhee miko. Amma kana giddee taa'aa ture torbee tokkotti illee hin galchine edda hundumtuu beeksifamee konfirensiin jiraachuusaa erga baramee namni hundumtuutti qophaa'aa akka jirutti har'a ka'ee nuuf jechuunsaa kun immoo aantee kun baay'ee salphina guddaadha waldaa kiristaanaadha. Waan akkasii jira. Dabalataan illee namni kun amma iddoo garaagaraatti karoorsatiin qopheessadhee sobee waldaa kiristaanaa warra tokko beektan jire. Warroon biraanchii waldaa isaa ta'an irratti illee jechuudha. Sobee karoorsatiin qopheessadhee namoota faana shiraggalee waldaa kiristaanaa keessatti daldala raawwachaati kan inni jiru. Ani immoo kootu ayyaana kanatti nuu kenni. Itti fayyadamna. Hin tajaajilamna. Yoo biyyoo ta'u qotiyyoo sirriibsisaa afaan hin dhina yaa wangeelli. Namni kamiyyuu dadhabee afaan duwwaa harka duwwaa galu kan jedhu hin jiru. Akkuma Yihuudaan gabaa muree Yesuus meeqa naa kennitu yoo dabarsee isinii kenni jedhe sana wantiila gabaa muree 15,000 malee tajaajilu jechuudha kun ni maalitti fakkaata nama kun. Nama gaddisiisa baay'ee dhugaa nan gadde. Ni kottu iddoo koo kan immoo dhaabbadhu laali. Sabni magaalaa kana dhufu yoo xiqqaate saba 4,000, 5,000, 10,000 dhufee waaqeffata irra iddoo kanatti. Ni ani akka bulchiinsa waldaa tokkotti bakka koo buusiiti laali. Itti gaafatamuu amma kanaaf kaa'ee asii koree waldaa waan dubbatu wallaalan amma immoo biyyoonni nuti hojjeta. Maal jedhu jaarsolumti waldaa ishii maal jedhu mee maal akkam jechaa jiru? Baay'ee tokkuma qabu jiru. Akka tajaajilaa biraan affeerran illee inni kun nan dhufa jedhee har'a ga'een dhufu salphina. Inni fudhe. Kun salphina. Yoo nama akkasii dhufu lallabaa biraallee biratti naffeerre, raajii biraallee biratti naffeerre, faarfataa nuti affeerrellee bilbilee fitu nurraa hambisi.
Maqaa Yesuus Kiristoos. Kana gaditti hin deebinaa ta'e. Bara maalii keessa jirraa? Kana kaatime maal jettame nama kana. Akkuma as keessaa gadicha dhaggeeffadheen xumureeni. Kallattii qabsiisa. Bakka hundaatiif boru kan kootina siidaa wala kun kan namaati kan koo miti. Tole. Kan koo akka digdeen tokkotti misaa furtan kenniti. Waldaan eessadha? Iddoo kamii waldichi nama dhaquuf qophaa'e? Waldaa Biraala Wankeel magaalaa Garba Gurraacha Salaale. Tole. Achi dhufuu hin hafee jechuudha. Hin hafee borutti galee boru. Isayyuu muqasidii arrabsoonitti hin arrabsaa ture. Bakka nan dallatan misejii isaa bilbila koo keessa aariidhaan. Bakka baga dhiiste dhiisuudha. Barbaaddee voisii inni bilbilee na arrabsaa ture si erguu nan da'aman. Danda'aman deeqama. Mee nama koo kan nama akkasii kan namaa jecha boru nama biraattis tarkaanfachuu danda'a namni kun waldaa biraattis tarkaanfachuu danda'a. Kanaan dura onlaayinii irraa birrii saamaa ture. Qaamni dhimmi ilaallatu hundumtuu sagalee kana dhaggeeffattaniittu. Mana amantaas ta'ee kaawunsiliis ta'ee abbootii amantaa Itoophiyaa keessatti argamtan hundaaf sagaleen kun akkasiin qaqqabu abdii qabna. Maaltu adeemaa jira? Waldaa kiristaanaa keessatti akkamiin adeemamaa jira? Mana koo mana nagadaa mana daldalaa gootanii jedhee gooftaa Yesuus Kiristoos alangaadhaan gara fee gadi yaase. Har'oo maaltu ta'aa jira? Bartuu moo hattuu jenna? Mana Waaqayyoo mana daldalaa gochuun kun maaliif barbaachise? Saba konfireensii waamame iddoo garaa garaarraa magaalaa Garba Gurraachaa dabalatee keessummoonni iddoo garaa garaarraa konfireensii guddaatu jira jechuudhaan uummata beeksisanii haala konfirensichaaf barbaachisu hunda qopheessanii jiru. Garuu tajaajiltoonni kun qarshii 15,000 gad gara tajaajila kanaa hin imallu yookaan zayitii gurgurannu malee jechuudhaan gaafa isaan dubbatan sagalee kana dhaggeeffattaniittu. Har'a garuu maaltu adeemaa jira? Maaltu ta'aa jira? Waldaa kiristaanaa keessatti abbootiin amantaa kaawunsiliin akkamiin ilaaltan baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafiyyuu iyyata obboloonni kun Garba Gurraachaarraa bilbilaan gara keenyatti iyyatan kun kan baay'ee nama gaddisiisu, kan baay'ee nama rifachiisudha. Otoo isiniitii maal jettu? Bakka jara sanaa obbuusaa, bakka tajaajiltoota Garba Gurraacha obbuusaa maal gootu? Kanaafiyyuu Waaqayyo araara isaatiin sinaa yaadatu. Baay'een gaddi, baay'ee nama gaddisiisa. Keessummaa waamanii gaafa namarraa hafan, tajaajiltoota konfiraansii guddaa waamanii gaafa namarraa hafan hedduu nama rifaasisa. Hundumtuu daldalaaf deemaa? Kun baay'ee nama gaddisiisa. Oraa bulaa deebanaa galatoomaa obsa isiniif haa kennu tajaajiltoonni Garba Gurraacha.